Artist Umar Suleiman biyya keessaa Oromiyaa keessaa akka odeeffamutti artist Umar Suleiman boqotee jira oduun jedhu tokko ka'eetiin hin ture. Oduun sun mee viidiyoon kun viidiyoo bara 2000 fi akka Awurooppaatti jecha bara 2000 fi 15 keessa na fakkaate 15 keessa akkas yaa akka arginuttus ta'ee haala nu gammachiisuun haala gaarii irratti si arginee jirra. Oduun sun mee eessaa dhufee maaliif ta'uu dandeettee yaaddaati? An Umar Suleiman hinduun hin jira. An osoo hin jiru dhiisi gaafa an du'eyyuu Umar Suleiman miliyoonaan uummata Oromoo keessa jira. Kuni holola diinaatti. Diinni waan karaa danda'e hundumaan dhagaamu keessatti haree waan si cabsuun yaala. Kun uummata Oromoo hamilee tuquu hin danda'u. Jiraachuu kenna waan irra jirruu fi jiraachuu kenna uummata kennaaf ibsaa jirra. Deebiin isaa isuma kana ta'a. Biyya keessa waatu odeeffama. Akkuma sooshaal miidiyaa adda addaa irraa dhageenyutti sirni kaleessa nama nyaataa ta'e kan uummata Oromoo hedduu galaafate. Uummata Oromoo miiliyoona shanirraa hanga 10 galaafate sirni Minilik. Ammallee warroonni seelii isaa ta'an biyya keessatti uummata Oromoo irratti hubaatii adda addaa geessuudhaaf fokkaruutti jiran waan jedhamu tokko jira. Waan kana irratti mee yaadni ati qabdu maa inni? Akkuma saba Oromoo, akkuma sabaa fi sablammoota biraa, saba Amaaraa keessas cunqurfamaan jira. Haa taatu malitti nafxanyaan kaleessa maqaa Amaaraatiin uummata Oromoo harka irraa muraa, dubartii Oromoo harma irraa ciraa afaanii fi aadaa amantii fi seenaa maqaa namaaf lafaa turere jijjiiraa. Osoo madaan sunuu sabarraa hin qoorin har'a hin saalfatu hambaan nafxanyootaa sirna nafxanyaadha deebisuuf tirtira. Ummanni Oromoo ummata duguuggiin sanyiitii fi seenaa isa irra gahe. Ummanni Oromoo ummata duguuggiin afaanii fi aadaa amantii isaa isa irra gahe. Isa kanaaf jecha mirgaa biyya ofii qabsoodhaan deeffachuuf kalee manaa bahe. Sochii qabsootiin bu'aan qabsoo kennaa hammi tokkos ta'u yoo harka nu gahe gaafni gaafiin kenna walumaa galatti deebi'uu danda'u. Gaafa siidaan Minilik handhuura Oromiyaa Finfinnee irraa ka'ee uummanni Oromoo ofiin of bulfatee biyya ofii gubbatti abbaa biyyaa ta'ee. Nafxanyaan kaleessa sangaa kenna nyaatee nurratti gabbatee farda abbaa kennaa lugaamee yaabbatee biyya abbaa kennaa biyya ofii godhee siidaa ofii tolchee irratti dhaabbate. Uummanni Oromoo biyya namaan dhayne biyya ofii falmate. Uummanni Oromoo mirga namaan dhiibne mirga ofii gaafate. Sirni nafxanyaadhaan narratti hin deebi'u ka duguuggaa sanyii narratti raawwate. Nafxanyaa yoo jennu Amaara jechuu miti. Nafxanyaa yoo jennu sabaaf sablammoota jechuu. Namoota hiika nafxanyaa jedhullee hin beekne warra Amaaraatiif illee akka galuufitti Amaariffaan itti hima. Nafxanyaa jechuun maal akka ta'e hiika isaa walumaan laalla. Sheer godhaatii wal biraan ga'a. Nafxanyaa yoo jennu Tigree jechuu miti. Nafxanyaa yoo jennu Oromoo jechuu miti. Nafxanyaa yoomumaa saba sabuu keessaa ofumaan uumama. Nafxanyaa yoomumaa saba kamuu keessaa ofumaan uumama. Namuu isan shuumu qawwemaan shuumamaa. Tolli isan buusu qawwemaan buufamaa. Nafti jechaan qawwe. Nafxanyaa jechaan nama. Namoota qawwee fi gargaarsa argatan barasan bahargama. Namni mirgaa biyya saba tokkoo saamu. Namni biyyaa mirga saba tokkoo saamu abbaa fedhee ta'u nafxanyaa jedhama. Nafxanyaan sanyiin gochaan madaalamaa. Wanni amma deemaa jiru akkanatti ilaalama. Galatoomii. Mee aartii Oromoo kana keessatti sochii aangoonaa goote keessatti mudannoon ati qabdu jira? Yaa kana keessatti ammootu yoo hanga har'aan tanaa tolaan bakka kana hin geenne. Bakka kana ga'uudhaaf gufuu gugurdoo of jalaa ciraatiin bakka kana geenne. Ammallee bira tarra jechuu miti gufuun gugurdoon tan mudattus haga gaafa bakka deemnuuf geennuutitti tan mudatu of jalaa ciraatiin hin deemna jenneetiniin tikaana. Isa kanneen keessaa osoo gufuu babal'oo achi aantu hin ta'in tamaas aantu kana keessa akka dhaamsi ummataaf dabri kun hin dabrineeyyuu
dhaamsa kana ukkaamsuudhaan ibsaa nurratti dhaamsuudhaan waltajjii akka irratti hin hojjenne nu dhoorguudhaan bara guddaa bara dheeraa nurratti dalagaa turan garuu nu dhaabuu hin dandeenye. Dhaamsi gara fedheenuu akka fedheenuu dhaamsi sabaa darbaa ture adda ummata keenya dammaysee bakka kanaan gahee jira. Isa kanaaf ragaa qabatama harkaa qaba waggaa 20 dura waytan waltajjii irratti biyya keessatti minilikitti dhaamsa kana dabarsinu. Dhaamsi kun akka hin dabramne jidduutti maayikii haada isaa nurraa kutaa waltajjii irratti jechuudha. waltajjii irratti haada isaa nurraa kutaa waltajjii isaa maayikii kana nurraa kutaa maayikii kaaniin itti dabraa akka kanaan dhaamsa keenya dabarsinee ummata keenya bakka inni rafee kakaafnee hamilee taanee fi humna taanee fi gara kaaniin diina gara kanaan gufuu gara kanaan hin jirre gara kanaan hin jirre kanneen hunda isa qabsoof sochii teennaan hunda of jalaa cirree bakka kana geenne malee tolaan bakka kana hin geenne ammas ammootu waan nu mudatu tolaan arganna jenneetiin hin deemnu gufuu nu mudatus of jalaa ciraa bakka sana bakka deemnuun sana ga'uuf saba keenyallee geessisuudhaaf haa garuu hin keenya jirtu karaa kanarratti qabanneetiin hin deemaa irra. Galatoomii anis ka maqaa uummata Oromootiin si galateeffachuu barbaada bu'aa bahii keessa dabarame kanaa wal qabatee jechuudha. Mee artist Umar Suleeman ijoollee hagam qabda? Ani ijoollee 6 qaba. Ijoollee 6 qaba, ijoollee 2 biyyaa qaba. Gugurdoodha isaan sunniini. Ijoollee 4 biyya kanatti erga dhufe ka argadhe isaan kunniin illee ijoolleen gugurdoodha asitti qaba. Rabbi siifaa guddisuuf. Amiin. Egaa gaafiin tokko gaafii akka aartiitii wal qabatee ansi gaafachuu barbaadu mee sirbi kee kan jalqabaa kan gurra uummata Oromootiin ati dhageessiftee yaadachuu dandeettaa yookaan dhaggeeffattoota keenyaaf nu dhageessisuu dandeettaa? Ani akka sirbaatitti gaafuma beeku raayyuu akkuma sirbutti uf beeka maaliif aadaan kun biyya keenya keessa jira aadaa sana ammootu wayta namni sirbu warri nu duraa sirbu irraa dhagahuudhaan aadaa kana gaafa uf beekirraayyuu bakka horii tiisitu irratti bakka ammootu hojii adda addaa hojjetu irratti lafa cidhaa lafa adda addaa irratti taphataatiin ijoollummaadhaan ture. Kun guyyaa kana jedhee ka irraa himuu miti. Akkuma qaama kiyya waliin dhalate jechuu danda'a. Akka sirnaatitti ammootuyyuu waggoota gara 28 yookiin 30 oliiti. Erga eegaleewwan kun waggoota 30 oli. Aartii keessa eegaltee erga akka lafa seeraatitti hundaa'ee hojjechuu eegalee ani lafa duraaniin lafti an itti seeraan bakka seeraatitti dhaqee baaleen bakka bu'ee dursa ammootu naannoma kiyya bakka bu'ee waradaa bakka bu'ee sirbaa ture waradaa irraa awraajaa bakka bu'ee sirbaa ture awraajaa irraa kutaa keenya bakka bu'eetiniin finfinnee deemeetiniin sirbaa ture sanarraan ammootuyyuu kan waliigalaa keessatti namoonni nama afaanii fi aadaa taphatan kana keessaa tokko tokko filataniitiin achitti qaxaruu waan barbaadaniif ani lafa ma'akalaawi is jedhamu keessatti qaxarameetiniin yeroo sana afaan kiyyaan sirbaatiniin ture gaafsanis qubee taphataa ture ani qubee kana taphataa ture lafti sun argitee lafa amma bakki sun bakka xiloon fa'a jiranii akkasuma ammootuyyuu warri ammoo daraasiin beekaman gugurdaa warri jiru akka kolonel Saalii akka Ayyalaamaa ammoo warroota tapha isaa kana warroota tapha xiloon kana qopheessanii xiloon kana qopheessanii fi jarri kun ammootu Saaliin illee kolonel Saaliin illee Oromoodha Ayyalaamaa ammoo illee Oromoodha afaan keennan wal haasoynaa an ammoo nama orijinaala biyya Oromiyaa keessaa dhufe waan ta'eef isaan ammootu fakkeenyaaf akka Ayyalaa fa'a taphoota tokko tokko akka afaan Oromoo waan tokko tokko jechoota waliin mari'anna wanni kun akka bakkanatti ilaali akka kanaan anilleen jararra waan baay'ee baradhe jedhu kun warra nu dura lafa san keessa ture warra waan guddaa beekanii warroota gugurdaadha umriidhaan garuu waan ijoolleedha umriin gugurdoodha ammootu biyya sanaaf warra hojjetaa ture ummata Oromootiifis illee ammoo bu'aa guddaa afaan keenyaaf achi keessaa marguudhaaf karaa kanaan afaan keenya taphatamaa ture malee karaa akka biraatiin taphatamuu hin danda'u ture warri waa qopheessu kunniin warroota kanneen yeroon ani kana keessatti
achi hojjetaa ture waan waggaa 30 oliiti waan duraati. Furaadha. Muuxannoo gahaa achi keessaa argadhee bahee maaliif walaloo barreessuu, yeedaloo barreessuu, walaloo fi yeedaloo fi meeshaa walitti qindeeffattee dhaamsa kana walii hundeessuu warri kun warroota akka gaariitti dandeettii ogummaa qaban waliin waan tureef hagarraa walaloo tiyya an tokko namarraa hin fuune yeedaloo tiyya tokko namarraa hin fuune. Egaa biyya jiruuf maxxansaa fi raabsaan ana ture warra mana muuziqaatitti argitee irratti kafalee fiitiniin waan kan hojjechiisaa ture malee kaaseta tokko duwwaadha ka'anii kaaseta tokkoffaa gurguree. Sanarratti ammoo tuyyuu gaafa dhaamsa keenyarraa ukkaamsane ani dhaamsa kana akka uummata gokkoo godhe ofii kiyyaan. Ka walaloo barreesse, ka yeedaloo barreesse, ka maxxansee raabse ana. Akka kanaan ka yaadadhu keessaa warri mana muuziqaa tokko kaaseta kee itti fidee jennaani mana maaree muuziqaa beet jedhama manni suni mana maaree Finfinneedha. Kaaseta amma qabsoo kana dhagahee kan amma yoo adda bilisummaa Oromoo as sulultaa gahe malee akkamitti kana taa hin ta'u naan jedhe. Kana jennaan ani eegee gaddeebi'ee ofuma kiyyaa maxxansee raabsee uummata facaasee uummanni haga har'aa karaa ittiin bu'ee jira. Namoonni sun namoota ilaalcha gaarii aartii Oromootiif hin qabne jechuudha. Soddoma ofiitiif inni nama Guraageeti homaayyuu miti. Nama soddoma ofiitiif malee inni jibbaa jaalalaa miti. Haala sirnicha yeroo san ture. Haalichi hamaadha wanni dabramu kuni namni waliin jiru waan kana ofiin nu ficcisiiftaa jedha. Warrummaan kun akka ani waan kana dabarsine lubbuu ofiitiif sodaaf jecha waltajjii irraa yoo meeqa gadi na ittisa maayikii yoo meeqa narraa buqqisa meeqa narraa cida jidduutti dhaamsa kana balleessuufu. Sirriidha. Kana keessa dabrinee bakka kana genne yeroo sanatti. Meegaa haala yeroo sanii ilaaltee haala amma aartiin Oromoo keessa jiru akkamitti ilaalta? Ammaa fi akka itti jirru uummanni Oromoo aartiin Oromoo ruushii godhatee jira. Garuu humna godhatee akka seeraatitti deemuuf nama biyya qabu isa barbaachisa. Nama mirga qabu isa barbaachisa. Biyyaa fi mirga guutuu hin qabnu. Biyyaa fi mirgi keenya guutuun harka nu gahe jechuu hin dandeenyu. Ciraa yoo jiraattellee guutuu harkatti hin arganne uummanni keenya. Gaafa argitee biyyaa mirga kee guutuu argatte wanni ati nu barbaannu kuni hundumtuu nuu qajeela jedhee yaada. Amma akka nama qabsoo godhuu tokkotti qabsoo guddaa irraan jira uummanni kun. Afaan ofiitiin falmataa jira, aadaa ofiitiin falmataa jira, seenaa ofiitiin falmataa jira. Akka nama qabsoo godhuutitti dhalli lafaa dhufu amma keessattuu dammaqee jira. Dhibbaan dhibbatti qabsoon keenya of duratti bakka geetti jennee yaanna. Ka irraa itti eegamullee dhala lafaa dhufu kanarraa malee uummata duraanii irraa uummata abdii kutee irraa miti. Karaa kanaan. Egaa galatoomii mee gaafii tokkollee ammallee kan na keessa jirtu takka jira. Fakkeenyaaf bu'aa bahii aartiin Oromoo hangoonaa keessa dabarame keessatti aartistoonni sabboonummaadhaan uummata Oromootiif jecha lubbuu isaanii wareegan jiran. Fakkeenya yoo tokko Usmaayoo Muusaa jira, Eebbisaa Addunyaa jira, kan akka Abdullahi Arus fa'aa jechuudha. Kanaafuu gumaacha isaan lubbuu isaanii aartii Oromootiif wareegan kana keessatti aartistoonni Oromoo hangam takka deemuu qaban jettee yaadda? Kuni isaan karaa haqaa irratti du'ani. Biyya ofiitiif saba ofiitiif du'ani. Walumaa galatti duruu artistoonni ija ummataati. Ija fagoo laaltee daftee waa hubattu kennaa uumamaatiin. Artiin tasabaati masakamuun qabdu lugaama namaatiin. Artistoonni lugaama namaatiin hin masakamin daandii haqaa irratti falmanii falmachiisanii warri dhuman karaa haqaa irra dhuman. Artistoonni hafanilleen lugaama namaatiin masakamu osoo hin ta'in ummata ofii kakaasuu dammaysuu karaa itti akeekuu dura deemanii ibsaa ta'anii fi dukkana keessaa baasuu irratti hojjechuun isaan barbaachisa. Kanaaf ummata artistoota kennaaf dhaamsi nuti qabnu saba keessaniif biyya teessaniif mirga keessaniif eenyummaa keessaniif dhala lafaa dhufuuf qabsoo teessan itti fufaa. Gaaf isin duutanillee seenaan keessan hin du'u. Adda namni saba tokkoof biyya tokkoof hojjete mootummaa tokko ol nama jiru. Mootummaan bara inni kufe bara hundumaa yakkamaa shakkamaa jedhee ka dhufu ol baasa gabbuusu. Artii jechuun afaan sabaati, aadaa sabaati, eenyummaa sabaati. Mootummaan fedhe kufuu artiin hin kuftu. Ittuma fufti. Kanaaf artistoonni laayina keessan gad hin dhiisina. Mootummaa kufu waliin hin kufina. Saba keessaniif, afaan keessaniif, aadaa keessaniif, mirgaa biyya keessan falmachuu irratti duubatti hin deebiinaa jedhan. Galatoomii. Bu'aa bahii keessa dabrite keessatti wanti si gammachiisu
yookaan wanti si gaddisiisu maali? Nama ajaa'ibaati waan Bu'aa bahii keessa dabree kana keessatti wanti na gaddisiisuuf wanti na gammachiisu yoo ka jiraatu taate wanti na gaddisiisaa hanga har'aatitti ummanni Oromoo ummanni baay'ina haganaa qabu kun waliigaltee dhabuu sababa waliigaltee dhabiinsaatiin wal dhagahee wal qabatee wal jala yaa'uu dadhabuudhaan nama jala yaa'uudhaan namaa ulee ta'ee wal dha'uudhaan mootummaa kaaniif kaan ofirratti baasee haga har'aatitti qabsoon keenya sakaalamtee bakka kana ga'uudhaan waan na gaddisiisaa tokko maaliif ummanni keenya tokko ta'e humna ta'eetiin ummata guddaadha ummata dandeettii qabu ummata jaalatamaaf bareedaa wal dhageettii fi humna isa barbaachisaa kana gaddisiisu kana ta'uu isa barbaachisa jedheetiin yaada. Wanna na gammachiisu keessaa dhalli lafaa dhufu kun har'a uf beekee an Oromoo biyyi tiyya Oromiyaa afaan kiyya afaan Oromooti aadaan tiyya aadaa Oromooti seenaan kiyya seenaa Oromooti biyya tiyya falmadha mirga kiyya falmadha ani abbaa biyyaati akka nam tokkootittis akka waliigalaatittis boru biyya kiyyaaf abdii jedheetiin dhalli lafaa dhufu kun ka'uun isaa waan na gammachiisaa tokko wanni hanga har'aa qabsaa'onni keenya irratti dhumaniif irra jiru kunis fireen isaanii gahee cinaan nyaatamaa jira waan nu hafeetu jira. Duraan afaan kunuu dubbatamuu hin danda'u aadaan kunuu mul'atuu hin danda'u Oromiyaa wanni jettu sunuyyuu achirra hin jirtu seenaan kunuu awwaalamee jira gara bifa biraatti jijjiirame kunuu bu'aa qabsootiin bu'aa qabsaa'otaatiin haayni kun argamuun tana ta harka nu geette qabannee ta irraa nu hafte itti guuttachuudhaaf tattaaffii haga dhumaatitti jala kutuu kennaaf karaa irra yoo jirru kun ammoo na gammachiisa waan guddaan argamee jira jedheetiniin namni waan tokko qabateetiin ka irraa hafte mucaan qalbii qabdu ta itti kennan nyaatte ta hafteef bootti jedhan ta harkaa qabnu tolchinee qabannee ta isa dhuftuutiif jabaachuun nurra jira kanaaf gammachuu guddaadha dhalli lafaa dhufu an Oromoodha jedha. Ofiin boona biyyi kiyya Oromiyaadha jedha aadaan kiyya aadaa Oromooti jedha seenaan seenaa Oromooti jedha ani saba kiyya saba guddaa saba Oromooti jedha kun waan nama gammachiisu nama boonsu keessaa tokko kanaaf amma hamileen kiyya baay'ee natti dhagahama amma baay'ee gammadaa tokko bara san keessatti namoota murtaa'etu afaan kana taphata afaan kunuyyuu riidiyoo cabsa jedhanii yeroo sanittu warra nu duraa irraa haa taatu maletti sadarkaa sanirraa ka'ee hagana gahuun waan guddaadha. Ani ganna 30 waan kana keessa turee jira ganna 30 kana keessatti hagana gahuun baay'ee guddate jedhee yaada of duratti ammootu gaafa biyya arganne seera itti goone heera itti goone waan nu argitee akka namni biyya qabu tokkotti godhatu dandeenya ammaaf akka nama qabsoo tokkotti bareeda isin jedha. Galatoomne. Dhaloota lafaa ol dhufaa jiru dargaggoodhaan Oromoo qubee jenereeshin warroota jedhan warroota sabboonummaadhaan guddataa jiran kana keessatti gumaachi isaan qabsoo Oromootiif yookaan akka aartiitti illee dargaggoodhaan lafaan ol dhufaniif wanti ati dhaamtu maaltu jira? Walumaa galatti dhala lafaa dhufu uummata keenya ka saba keessa jiruuf ka dardaraa ka shamarranii ka karaa aartiitiin ta'e ka uummata keessaa bahu ka karaa taliigaallee ta'e wanti isaan kanaaf dhaamnu tokkummaa isaaniitiif biyya isaaniitiif mirga isaaniitiif saba isaaniitiif akka isaan falmi godhan isaanii dhaamnu daandiin ummata keenyaa tokkummaa jabeessaa tokkummaa baheessaa galma bilisummaa tokkummaa nu geessaa tokkummaa jabeessaa tokkummaa baheessaa galma bilisummaa tokkummaa nu geessaa furtuun bilisummaa beeytanii tokkummaa tokko tokkoon fiiguun nun geenne eessumaa wanti hanga har'aa socho'uu dadhabneef yoo baay'inaan qabna walii galtee dhabne lafa moo lafetti maalirra wallamnaa nu lafee takkatti lafas waliin qabna dhaabbotii wal ta'aa saballee sochoosaa bilisummaan dhiigaan hin dhuftu reeqoosaan uummannis ol ka'aa mee cinaa hiriira mootummaa gabroomsaa akkasiin jijjiira afaan tokko taanaan wal wajjiin ol kaanaan daandii tokko yaanaan akkuma galaanaa gaaf tokko irraan baana
afaan tokko taanaan wal wajjiin ol kaanaan daandii tokko baanaan akkuma galaanaa gaaf tokko raayyaana tokkummaa jabeessaa tokkummaa baheessaa galma biilisummaa tokkummaa nu geessa jaalalli haalatu tokkummaan haa cimu jaalalli haalatu tokkummaan haa cimu dhaamsi qabnu kana namuu dhaamsa kana bakka ga'ee hundaan walin nuuf haa himu ka xiqqaa ka guddaa kana dhaamsi isaaniif qabna. Baay'ee galatoomii hedduu namatti tola. Artist Umar Suleeman uummanni Oromoo hojii dabalataa sirraa eega. Hojiin kunis akkuma duraan aartiidhaan yeroo adda addaa hojiidhaan adda addaa biraan gahaa turtetti mee albama kee itti aanu keessatti uummanni Oromoo maal sirraa eega? Hangar'aan kana dhaamsa uummata keenyaaf dhaamsa biyyaa dhaamsa sabaa dhaamsa aadaa dhaamsa seenaa akkasumas dhaamsa tokkummaa kan walii galtee akkasuma ammootu karakkoo uummata keenya mudattee kan furmaata isaa haasawaatiin turre ammootu haala kan walitti qabnee gara deebidiititti jijjiirre uummata keenya biraan ga'uudhaaf deemidii adda addaa irratti waraabamee hedduu of biraa qaba isa kan ammoo walitti sirreessee yeroo fi akka bakka isaatii waliin mijeessee uummataan ga'uudhaaf ofirra of eegutti jira. Galatoomii. Egaa daawwattoota keenyaa turtii artist Umar Suleeman wajjin turre keessatti akka bashannantan abdii gochaa nutis gama TV Orootiin waan nu hordoftaniif galata isiniif galchaa sagantaa itti aanutti haala gaariidhaan namoota wal fakkaatoo ta'an gumaacha aartii keessatti seenaa dalagan qabannee akka isinii dhiyaannu abdii godhaa gamanumaan ani kan isinii wajjin ture Abdul Hakiim Abaadir nagaatti isiniin jedha.